Daawwattoota keenya oduu amma Oromiyaa irraa nu dhaqqabe qabna. Oromiyaan zoonii waraanaa yookaan wattaadaraawii qaxanaa 8 jalatti qoodamtee har'arraa jechuun guraandhala 26 bara 2016 irraa kaasee akka bultu murteeffamuun dhagahame. Oduun galgala kana bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa miliqee harka OMN gahe akka mul'isutti jeneraalonni mootummaa wayyaanee sadarkaa koloneelii olitti argaman walgayii icitiidhaan waajjira pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir Finfinneetti argamutti ta'aniin akka murteeffame beekameera. Haaluma kanaan walgayii kana kan gaggeessaa turan Koomishinara Poolisii Federaalaa Jeneraal Asaffaa Abiyyuu qondaaltota tikaa wayyaanee fi pirezidaantii Oromiyaa Muktaar Kadir akka turan oduun nu dhaqqabe kun ifa taasiseera. Walgayii labsii hatattamaa Oromiyaa humna waraanaa yeroo hatattamaa jalatti guutummaatti galchuudhaaf har'a taa'ame kanas haala raawwiisaa irratti ibsa kan kennaa turan qondaaltota tika wayyaanee ta'uunis oduu achi keessaa nu dhaqqabe kanarraa hubachuun danda'ameera. Kanaafuu har'arraa kaasee aangoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa guutummaatti fudhachuun Oromiyaan godinaalee waraanaa yookaan wattaadaraawii qaxanaa 8 jalatti akka bultu murteeffameera. Isaanis guutummaatti jeneraalota wayyaanee 8 akka hoogganamanis murtaa'eera. Humnoonni tikaa wayyaanee murtee kana kan fudhatan bulchiinsi uummataa guutummaa Oromiyaa keessatti faayidaa dhabeera jedhan. Wayita ammaa mootummaa wayyaanee bulchitoota Oromiyaa hedduu shakkuurraa kan ka'een waan qabatuu fi gadhiisuu wallaalaa jiras jedhameera. Keessattuu bakkeewwan hedduutti miseensota OPDO hedduurraa mootummaan wayyaanee amantaa akka dhabe walgayii kanarratti humnoonni tikaa wayyaanee ifatti dubbataa turanis jedhameera. Jeneraalonni fi qondaaltonni waraanaa sadarkaa koloneelii ol jiranii fi dhalootaan Oromoo ta'an guutummaatti gochaa kana mormuu isaanis saaxilameera. Haaluma kanaan Oromiyaan guyyaa har'aarraa kaastee bulchiinsa waraanaa 8 jalatti akka bultu qondaaltonni tikaa ilmaan Tigraay dirqiin murteessaniiru jedhan. Jeneraalonni Oromoo garuu akka mormanitti walgayicha xumuranii bahaniiru. Daawwattoota keenya odeeffannoo dabalataa dhimmoota kanaan walqabatee uumamuu malan yeroo yeroon duukaa buunee gara fuulduraatti kan isinii dhiyeessinu ta'a.